Ini ilmu Oromooti. Ilmu Oromoo keessaa immoo ايش؟ Harargicha. Harargicha keessaa immoo akka nama kiyya anaaf amantii fedhe yoo qabaates karaa fedhe yoo deemes amantiin ta'a abbaati. Har'a يس murtiin Islaamumarraa bahee osoo Yahudallee tahee murtummaa isaan dhiisuu beeka. Dhiini isaa narraa hin kutamu. Isin hundi warri asirra jirtan kan gartee Oromoodha anaaf obboleeyyan. Amantiitu adda nu godha malee. San duratti murtii gaafii sadiin gaafachuu barbaada akka obboleessaatti. Akka obboleessaatti naaf hayyamtaa murtii kiyya yoo hayyama keetiin taateen si gaafadhaa. هيما مفصل ثاني عفر سيمبوليتين سي هيما صديقة نو شيخ أنا أوسط عفر بوليتين سي هيما غافين أكينا غافتو أمنتي ما والكبتي أتو ركون كبو Yes. Gaafiin sadeen murtii maaltu akka amantii Islaamaa jibbitee irraa baatu si taasise? Bakka waajjii san nageessi akkasitti bareeddi dubbiin. أنا أنجز يوم بيه خوري بيتن جيس أركو نادي بساف وانجي واتو كنت بدينتي أنا دي بساف أنا وانتيف Gabaabsee asii deebisu takka gizee tana asii deebisu lammataa tasaddaq. Akkuma takkaan hin gaafadha. Murtiin nama Aduraasan si deebisi? Yaa Aduraasan si duraa deebisi? gaafiin duraa akkana jetti murtii maaltu akka ati amantii Islaamummaa tana dhiiftee baatu si godhe. bareeda. Amantii Islaamaa tana ani waggaa 30 keessa jiraadhe. Hagaaniif baree waggaa 15 irraa haga arrabsoo fi xiqqeenya akkasuma gannama qabu shira histii fi haasidaan keessa baradhe. Amantiin Islaamaa nageenyaa fi amantiin Islaamaa waliin jireenyaa fi amantiin Islaamaa kabaja kajaamu san jecha gizee miidiyaa dura bahan qofa ta'e akka taheen harkisanii fi amantii Islaamaa irraa san qofaa fi illee miti. Dhugaan amantiin filannoo abbaa akka ta'e hubadheetiin faayidaa tokkoon irratti by the way amantii muslimaa keessa waggaan 30 jiraadhetti ani yeroo lama umraa godheetiin jira. Quraana rabbiillee hagaan danda'u baradheetiin jira. Dubbiseetiin jira. Sheekotillee aalimallee niin beeka. Kanarraa kaka'ee xiinxala mataa kiyyaatiin geggeesse. I take time ji'a takkaaf yeroo miidiyaa irraa dhabdan kana an matsaafa qulqulluun dubbisaa ture. Wantan filannoo akka filannootti mataa keetiif namni asiin lakki karaan kun xiqqoo kiraawudidii qabaa na dheerataa asiin yoon hin deeme wayyaa itti filattu jira mitire. Akkasittiin filadhee karaa amantii Pirotestaantiitti yookaan Pheenxeetti Iyesuusitti amanee gara dhufe Hamza. Tole filattee kompeer gootee hinaaffaa walitti xiqqeessuu qabdii wantoowwan kana qabdii wantoowwan akkanaa arkeetiin keessaa bahee jette. Tan ammoo Shira qabdii walajjeessa qabdii godha walirraa mura qabdii jaa. Gizee dubbatu. Harka muraa qabdii, morma muraa qabdii, ifiifuu waliin galtuu firqaan dhibbaa amantii tana hunda keessaa Iyesuusitti amanee isaanii wajji jannata seenuudha obboleessa kiyya obboleeyyan kiyya Pirotestaantii wajji azaabni yoo jiraate seenuu naa wayyaa jeetiin filadhe. akka nama tokkootti murtii kiyya wanni ati qorannaadhaan goote dhuga wahuma jiru. Maalfaatu jiraa naan jee harka muraa dhawaa ajjeesaa arrabsuu tun ammoo murtii amata 10 dura dhaabbachaa jira obboleessirree. Qacello gurra banii dhageeffadhu. Amata 10 dura dhaabbachaa jira. Wanni isaan itti nu garsiisan harka muraan amantii Islaamaati warri jedhu ni kijiba. Maqaa amantii Islaamaa balleessuuf. Dhagaan dhawaa ajjeesaa warri jedhu ni kijiban. Maqaa amantii Islaamaa balleessuuf. Maqaa amantii Islaamaa xureessuuf maqaa babbaafatanii silaagaa dargaggeessi hedduun na hubachaa jiran
warra gartee amma ol bahanii ebalufaan bakka du'e warra ja'anii Si afaan qabu dhiifama naa godhi. Hoggaan amantii muslimaa keessa jiru. Gaafa isaa fixe fedhee isaa Nin fiche. no tana simbaanu murtii atii miti Naa gale hoggaan amantii muslimaa keessa jiru nama dhibbatti karaa atira deemtura deemu akkaan teessni beeytaame. qaceellotti Itti fufi ayyee. yes wantoowwan amma murtiin je'e kun ni jiranii dhibbaa fi dhibbatti jiran na amanaa for the future amata 5 amata 10 waan hin geenyetti yoo karaa kanaan karaa ummanni maqaa baafatee itti deemu kanaan murtii tokkicha agartanii nama hedduutu waan kana keessaa faca'a maaliif jennaan tuni ta'amma isin agarsiisaa deemu jiran tun amantii islaamaatii miti amantiin islaamaa nama gartee saree bishaan obaasee jannata seenu obboleessa waan biraa dhiise amantiin islaamaa nama bineensa muka muruu siistama itti muruu qabu wanni ol qabanii ummanni deemaa jiraniin dhageeffadha wanni akka sheekaaroo beenfaan deemaa jirtuun amantii islaamaatii miti bocola isaa walitti laaqqatanan an zaahiran isinii hima ijoolleen filachuu fi filachuu dhabuu keessatti mirga qabdi ammoo isiin tun amantiin islaamaa ta dhugaadhaa qur'aanni keenya nuu himee jira من قتل نفسا نمني لبوتك كأجيسي فكأنما من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا أكنا ما قوتو جيسيتي قرآن خانا خادني تدي ما دقان نما أجيسا جان تلا منتي إسلاماتي ميتي بوچالا مالي أمني قرتي دركي دان أمنتي نمانا ينجوز هنجرت أمنتي إسلاما فلنا أنا بوليسي خي يمرتي قوتون فلنا قوتو دا يو أرخي أمنتي تنرابي أجيسان جون بريورا كاتي أنا بوليسي خي rakkoo isaa kiristaana ta'e jee bira dhaabbachuun dhiisu. Nama humaattu yoo ati guyyaa sadiitti hin duune jee galgala kana qofa naa barreessi. Amantii nama ajjeeftu tana ani isaanii wajjin jannata seenuun azaabaan seenuun. Na dhagahi murtiin si harka jirti. Islaama dhiisuu fi islaama jaalachuun namni tokko katti si dirqu hin jiru. Hagartee si ajjeesulleen hin jiru. Osoo arra kaatee martaba hidhatte namichi siin ajjeesa jee ana dura ajjeesee dabra malee ati miti tana quba qabaadhu this is islam jechuun kan firiidama namaa kan adeerri nabi muhammad eenyu ture islaama ture bira taa'eetiti nabi muhammad wajji nyaatee wajji dhugee wajji jiraachuu ture kana eeysatti irraanfatan ummanni tanaaf murtii kiyya yoonii fi waan sallaaltee kan deemtu tahee ana obboleessi kee ilaa hanga dhumaa ilaa hangaan du'utti waan ati arraan tana isii tana dhiiftee deemteef niin hima fuulduraan itti deema waan fadhan haa godhani islaamummaan dhugaadhaa islaamummaa ajjeesaa jettu osoo hin ta'in islaamummaa jiraachisaa jettudha islaamummaan dhugaa islaamummaa arrabsaa jettu osoo hin ta'in islaamummaa kabajaa jettudha islaamummaan dhugaa islaamummaa fageessaa jettu osoo hin ta'in islaamummaa dhiheessaa jettudha tana naa quba qabaadhu galatoomii antana sibiran sababa kee yaaniin an jijjiiruun si hima dhaggeeffadhu sababa kan kee dhaggeeffadha isinillee sheekha dhaggeeffadhu mubaarik dhaggeeffadhu hamza dhaggeeffadha sababa kee wanni nan godhu hedduu naa galatoomii yaada akka nama muslimaa tokko naa dhiyeessitee fi an sa'aan amma jirurraa eegalee obboleessa kan kee murtiin protestaantii peenteedha amaneetiin jaalatee fudhadhe wanni naa gootu wanni akka obboleessa murtii jaalatutti naa gootu ka akka hiyyaa muftii abdii raggaasaa jaamuni beekame muftii islaamaa ka abdii raggaasaa jaamu laalee akka amantii san keessaa hin baaneef please gorsa kannii fi ani egaan bahee namni aan cufatu fedee bee liqimsu qabrii seenee lafa deebee lafarra hin jiraatu. Yesus namni du'a cabsee kee hin jiru obboleessa kee hin deebi'u ammoo namoota 5,400 si daawwatu irratti please namni biraa akka akkanan taaneef amantii san keessa warra jiraniif gorsa kannii naa ulfaadhu galatoomii. Yaa gaafii lamadatti osoo hin dabarre jecha kanan fitadha murtii kiyya filannaan teeti habiibi wallahi arra khaleessa obboleessa kiyya ka dhiigat turte arrallee obboleessa kiyya ka dhiigateeti antanan irra deebi'ee siima. Amantiin ammoo filannaan teeti ani wanni nin ummataaf dhaamu wanni sheekotiin online irra qabattee deddeemtuun tun islaamummaadhaan seena zaahiriin isinii hima wallahi wanni nama du'e gammadan wanni nama du'e baga du'e ja'aniif
ayyu islaamin haadaa islaamummaa tamitun islaamummaa dargaggeessa fageessaa deemtu islaamummaan dhugaadhaa sheekan irraan baratinaa kitaaba irraa baradhaa qur'aana irraa baradhaa islaamummaa dhugaa yoo feetan yoo sheekan jala deemna kan jettan taatan karaan gartee tokko hin jiru karaa takka mulhida tahuu takka amantii irraa bahuu yoo taate malee amata kudhaniin waan kanarratti arrafamaa jira murtii ni beeyta amata kudhan kaafira naan jechaa jiran takkaa harkan kannine tanaaf murtii deebituus deebi'uu baattuus san mirgisi bira jira filannaa guutuu qabdaa namni si ajjeesus hin jiru namni si dha'us hin jiru biyya dhugaa keessa jirta heeraa fi seera qabdi biyyattiini warri si ajjeefna je'us yoo jiraate waan isaan si barreessan hunda iskiriinshuut godhadhu iskiriinshuutii isaanii san onlaayinii irrattis baasii dhiigni kee dhiiga saree akkan taane akka eenyu si jeesee fi eenyu si dhiisee hin beeyne qabadhuu taa'e. Ammoo filannaa keessatti mirga qabda ani wanni si dhaamu wanni ati dhiiftee deemte islaamummaa osoo hin ta'in bocola isaan barreeffataniidha quba qabaadhu. Wanni ati dhiiftee deemte islaamummaa miti. Bocola isaan barreeffatanii sambaga dhiiftee deemte. Gaafii lama irratti hin dhabe. Murtii Hamzaat Sheekh Hamzaa dhiifama naa godhi. Hamzaa silaa asirra naa dhaabde natti ture hedduu akkaan si jaalatu kabajuuf waan hin sindinneefi malee Hamzaa dhugumaan si jaaladhaa teekstii takka naa barreessitee